maal beektanoo hojii rabbi akka fadhe akkanumatti nama qaqqabatina rabbi sunu misodaadhaati namarraa goraa. Namarraa goraa anillee isin zallamu dhiifama naa goraa garuu bakka sheekan dhuftanii sheenwaar xuuxanii sheenwaar jechuun ijaa gurra uummata Suudi Arabiyaa ijaa gurra ibsaa ijaa gurra Islaamaati. Dhageesse TikTok irraas giiftiin kadhatu nus hin ga'u TikTok irraa nus hin dhufu TikTok cinatti kaayee Facebook seena. Ammallee doktora shamarraniiti sheenwaarni. Isaamiti dhuftaniiti inni jaarsi kiyya akkanatti ta'uu dadhabee jira jaarsi kiyya akkanatti godhuu dadhabee jaarsi kiyya maal ta'uu didee jaarsi kiyya akkas ta'uu didee jaarsi kiyya akkas ta'ee akkas godhee zinaanatti dalagee booda deebee ni kaana godhatee akkas ta'ee hay aamin jedheetu abar wanni isin dhattaniitti ni manna hin jiru bar dhattanii jechuudha aamin jedheetuma isin irraa fudhateetumaan kiniinii haga danda'u isinii kenneetumaan biraa deemaa jirtan maal kaf godhaa hin turre. Tanan jaamiti Waan Itoophiyaa jirtu jaarsa isii kana haa badaa ta'uufi mishaa ta'uufi haasira irratti fedhii isii guutuu dhabu. Aamin jettee irraa fudhataa dhattee gaafa Suudi Arabiyaa dhufte waan jijjiiru hin beekani erga Suudii dhufee jaarsa kiyyaan adda bahuu fedha. Homa takka fedhiitii anaa hin guutu. Gaafa Itoophiyaa jirummaa aamin jettee irraa cadhifte. Suudi Arabiyaa dhumnaan maaltu jijjiire? Kana ammoo wanni rakkoo taate kun dooktara akka karaa biraatiinis wallaahi dhuguma waan taate faaxati. Sini galee anu donna shee anu arte hin danda'u maallaqa na nyaata maallaqa oduma dhaga'u oduma khutbaa kana dhageessu maallaqa na nyaate maallaqa na nyaate maallaqa na nyaate. Gaafin isin gaafattan harma maarree dhuge harma jaartiitiin dhuge harma aannan harreetiin dhuge uuman gaafanne qabdani uuman gaafanne. Kun yoom deebisaa hullee fi muniiraan asirraa arrabsanii fi dubbatanii fi waa isaanii ajandaa godhatuudha qabamee namni silkiin isaa biizii guyyaa tokko silkii isaa fudhatee haadha baate itti dawwalee naafuu diddeen siin jee wallaahi. Jaartii harma jaartii luguun halaali yennaan sun ammoo aanan baasee dhugee bara. Waan hin gaafanne barfanii bar sheeka qofaa miti wallaahi sheenwaar I love you wallaahi addunyaa kanarra dhugaan isin hin jaa namni akka sheenwaar jaaladhu sheekota irra hin jiru dhugaan isin hin jaa wallaahi watarlaa isin hin jaa. Rakkanne wallaahi sheekota dargaggootaaf dargaggeetti teennaa waliin illee rakkanne rabbiin isin yaalaaffisuudhaaf. Nuti sheekotiin maa Facebook irraa fi TikTok maa dheessitee haala kanaanii dubaa rafaa ittiin dhiiftanii bartanaa barrakkoon jiru. Diqqaan nama diqqeessannan diqqeen ofii qabu guddaan nama guddisannan guddinna ofii qabu jira yoo ofii guddinna qabaattee bara namallee akkasuma kabajitee akkasuma nama jalaa deebitee jedhe. Sheekotii dhiisaa yaada faatee rabbumaa jaate. Intuqina wallaa intuqina. Anamma asirraa jechuudha namni an akkaan odoomuun barbaadanillee naan jedhani jala hafuura kiyya hin baafan. Shee ibsaa Tasraayyaa Abbaa Mancaa Shee Anawaar. Baba Shiamini Broda. Kuma fedha yoo jedhan. Kuma fedha yoo jedhan. Kuma fedha yoo ta'ani ilmaan isaaniitis karaa keerii irra barsiifatan. Waliin argee jirtu kun. Ofiifis karaa keerii. Yaada mee amma mijoota nalaa ismaartummaa ishee. Akkati dubbattu beeki bakka ati dubbattu beeki nama irraa dubbattu beeki. Isin dayyuusummaan keessan nama itti dubbattanii fi nama irraa dubbattanii. Fayyadamuu qofa TikTokis fayyadamuu qofa. Maa akka haadha faata kanan taane nama irraa dubbattuu fi nama itti dubbattu. Beekuu danda'uu qabdan. Dhugumaa bara nama isin jettu kana wallaahi osoo waan fadhan natti bu'aa oolanii achi garagalee irraan dubbatu. Osoo gabbanii maqaa kiyyaama wanni jaa qalii akka fadhanillee taatu futubaa miti natti likkii himanii alhamdulillah jeetan fudha malee deebisaa isaanii halluu hin danda'us keessa kiyyana nayyam. Akkuma haati faaqeette kan gaala. Nama itti dubbattu qabda. Nama sin fakkaanne fi kasi fakkaatu fi wallaahi dhaamta wallaahi jarru yoo rabbitti sin kanne heeruma sin dubbattanii miti bakka jirtu nuti tamboon sun isin irratti goggoyti fincaan namni boobboon isin jalaa fuudha namarraa goraa namarraa goraa darasaa iyyaala moo odoo darasaa iyyaala ta'e wajjaa bara. Thank you Kaalima. Darasaa iyyaalli wal dhurgattan asirraa iyyaalanni asirraa eegsee fadhee footoodhaan gisee fadhee diibbee wajji muuziqaa wajji akkana godhata. Kan dhukkee wal irraa kaaftan. Nama jajjabaa fi bakka jajjabatti eegamu gabbaatanii yoo inni kutubaa godhe dubbii isaa fiddattanii asirraa waa'ee isarraa haasutanii nama inni gabba'ee ani haasawa kutubaa godhe namni ifitti fudhatee
sun ana miti ana raa miti annama sammakaan dhonne jisheen warama gabbee gudeebisa asniifu kan maal jechuun nama sodaati bara hoguma keessan sanu haaso nama sodaatan santu ne dubbisiisan guyyaa jalan taan saatan amma inni liivira jira dhugaan sinin jaan saatan liivira jira liivii sanu tiktok acha galee laalu facebook akkatif dura kaa'eeti tiktok cina kaa'eet akka waan meeshaa qushaataa akka kaa'ee liivii san taa'ee ilaalaa dubbataa jirraa liivii dabarsa isee mara galgalarraan jalan taa'ee dhaggeeffata innama nama moosaree dhufe jiru bakka biraa godha inni bari sabbaa jaalaa dhufe maarree jiru nama moosaree dhufe jiru giiftii akkata kana itti kanneen wani jiru waan takka tikra galee ilaalu tarabbii sanatti oofuu malee maal naati attaan amma addunyaan maal jedhan sirna kanaaf akkami faantaa ta'e kan lammaffaa sirni kun wanni jiru kunoo hoogganaan isaaniitu gale galchaa jirra araaramaa jirra loluu dadhabanii galaa jira akka ati jettu sanii miti sirni kun wanni gabaasu waan ati jettu san hin gabaasu yaa sanyi ati imma mootummaa wajji wal lolaa turre haanu ni beekaati haa dubbatu jechaa turte haa sirri kun akkasii injifatamtee moohatamtee mataan gasi cabee galee beeka heerrinis akkasuma si galee isaas si moohee si galche malee sirna kana dhayxee harka kennatte malee sirri kun dhufee harka sitti hin kennanne jechuudha. Tanama osoomoo walgahii addunyaa irratti akka wayyaanee sanitti si galee teessee haasoyte namni hundi wal moohuu dadhabee ati jaba inni jaba wal moohuu dadhabdaniiti gartee sirna harka kennisiiftee siin jedhe dhayxeeti adeeroo makiinaa isaaniitiin waraana kiyya gaara keessaa coru jiranii jechuu jirta si moohaniiti harka kennatte moohamee jitte si galee moohamaa yeroo hundaa'u saba moosisuu hin danda'u ati nama moohame memma waliigaltee ati waliigallee jettu tana yoom goonuu mootummaan tun siin jette maal fidde amma waliigaltee Tigraay ta South Africa waliigalan yoo abiyyiin goonu je addunyaa dhiibbaarra godhaa jechuudha addunyaa irratti gartee si galee addunyaa irratti waliigalanii jechuudha gamtaa Afrikaa gamtaa Awurooppaa Ameerikaa si galee addunyaa guuturra waliigalan amma dheengadda gaafa amma dura gaafa mootummaan federaalaa waliigaltee tan hojii jijjiiruu didee usee caljee taa'u maal godhan gamtaa Afrikaa barreessan gamtaa Awurooppaa barreessan US barreessan addunyaa tana guutuu barreessanii jechuun kunoo mootummaan waan South Africa fi Keeniyaatti illee si galee waliigallisan didee jira jedhaniiti barreessanii mootuu Ameerikaanu Antonio Blinken hangamta kadhaqe si galee so Antonio nasiicee dhaqee abiyyi dubbatee waliigalteen sun hujirra ooluu eegaltee maallaqni guddaan sun illee kennameef jechuudha mee atimma yoon goonu siin jaan maal fidde menaa sanuu bar mana barumsaa gubatellee hospitaala gubatellee akka jaarruu waliigallee abu maakasti ifra kisheeysi tarbisudha mee mana barnootaatiin gubaa deemaa jaaraa jetteeni dura wanni ati qabsaa'uudhaaf daggala seente sani sirna waaniin andireefu lakkaa'uu ture san federaalizimii dhabamuu haate san irratti hin qabsaawaa waan dilaarreefu lakkaawee waa'ee abiyyirraa lakkaawee waan abiyyi godhu jiru hujii abiyyi ta mormamuu qabdu si galee oromiyaan akkatti diigamtu daangaan oromiyaa akkamitti sarbamu oromoon akkatti gartee keeysoo isa tokkummaa dhabu si galee booda afaan Wallaggaa afaan Shawaa afaan Harargee afaan Walloo afaan Gujii jechuu ta'anii xiqqoo booda amma namni keenya abbaan fedhe yoo aangoo harkate Oromoo keessaa ilma Oromoochi dhaqeeyyen namni hundi gammata amma yoo namni tokko aangoo harkate warra isaati siin jedhan yoommoo Harargee jaan warri Harargee ni gammada jechuudha aboo kun keenyaa bar jedha ammaasis Harargeen eega gammadee hootu gostami jedha sadarkaa tanatti Oromoon gabbuutee jechuudha kana hunda sirna ati kana hunda dhabamsiiseetiin gartee tokkummaa abbootiin teenya qabsoo nuufidde dhiigaan nuufidde san sirni bilisiqinnaa kun dhabamsiisuu hin danda'u je'eetiin dura dhaabbadha jettee waadaa galtee muka seente san
sigale teebili addunyaa irra buuftee lafa irra deemtee kopheedhaan irra deemtee isaanii galte erga galte booda walii gallee jette walii galtee tana yoo ngoone hokkam taata maal humnatamiin dhiibbaa irra godhuu dandeessa akkuma khaafaa'oo fi aabaa'ootti ibsa baafta ibsa baafnaan gurra qabanii siin kutanii jechuudha duraanuu hanga seegan mee maaliin goota wanni namni qaama sadaffaa qofa osoo hin taane qaama sadaffaa ka humna qabu ka yoo namni ka mootummaa sanirrallee humna qabu ifin qaama sadaffaa ka faayidaan qabne ka Afrikallee ta'uun qabu jechuudha akka Ameerikaa akka Awurooppaa ka humna qabu ka gargaarsa muruu danda'u ka dippiloomaasiidhaan daamechi isaan godhuu danda'u ka gartee yoo jabaattellee qawwee sii kennee qabeenya sii kennee si dhooysisee si ariisisuu danda'u qaama akkasiitii wajji qaamni sadaffaa akkasiitii wajji walii gala namni memma abbootiin gadaa ifiifuu abbootii gadaa tan durgoo kannanii fi gaara sitti ergani maal sitti erganii miti itti dhuftee wajji footoo kaate sigale ummataan shawwaduuf ummataan sossobuuf sigale abbootii gadaatii fi maarree galchee jiran kun hundi qallaba isaanii eenyurraa safaratan sirna kanarraa safaratanii jechuudha yoo ati galte boosii baalagee afaaniin siin jammale eenyuutu gartee si jalaa dubbata so atu gaafiin ati gaafattee rakisha mootummaan mana barnootaa ummanni fiifuun ijaarrata bu'uuraalee fayyaa ummanni fiifuun deeffata sigale waan gaara seentee qabsooytuuf waan gaara seentee jiruu ta'e tajaajilamummaa hundachi fixattuuf qaba akkami waan akkanaa ibsa jettee chirra dubbatta mee akkamiin nama nu kofalchiifta rabbi sodaadhu mee akkamiin nama nu kofalchiifta waan akkanaa akkamiin namni ibsa jee waan irra walii gallee qabxii kudha sadaffaa keessa jira kun ibsaa jee akkamiin namni dubbata rabbi sodaadhu barqabsaa baattu sozootee isee kana mootummaan yoo manni barnootaa jige ummanni nu waliin bu'ee mana barnootaa ni ijaarrata yoo dawaan dhabame addunyaa guutuu NGO nutu diasporaan asii kun akkana fe'ee ergu jiru laalteen gartu sigale addunyaanu asii markabaan dawaa geessu jiran laalteen gartu kana asii diasporaan nu mageessaa jechuudha waan qawwee nama kaasisiisee sigale ijoollee kichuu meeqa ta'ul deemtu gara mootummaarraayis gara waburraayis waan nama jeesisiisaanii qabdii memma gaafiin tun rabbi sodaadhu maa kanaaf goote abboleessa soo tanaafi namni galatee mormii gabaabdutti malee akka gartee ati yaaddu san akka ati gartee jabaatu galee tanaafi gartee namni gaaratti hafe laafaadha wanni ati yaaddu akkasiin sammuute we read your mind sigale sammuute dubbisaa jirti ogichirra teeysi akkana godhattu san bakka ati nama jabaa fedhe jabaatu harkaa bahee tanaaf sheenawaa jiranii minaamin faa jetta sigale jabaan namuma sabni jabeessee jabaadha sigale jabaan namuma sabni fi jabeesseetu jabaadha doomaa hunda yoo sabni duuba dhaabbatee harka dha'ee doomaan hundi doofaan hundi goota ta'a beeka sigale so saniifu atimma jabaa feetellee yoo taate ganaa sabni kee waan si duuba hin jirre sigale laafaa sabni si duuba jiruutu irra faayidaa qabaa jechuudha so saniifu sirnoota dilaarreefu isin lakkaa'e kana dura dhaabbachuudhaaf waboon kun uumame jechuudha federaalizimiin kana caalaa nuu ta'uu qaba malee kana caalaatti nuu fufuu qaba malee kana caalaa gartee fi Oromoon ifiin bulchuu qabdi malee afaan federaalaa afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu qaba malee afaan Oromoo afaan gartee Afrikaa ta'uu qaba malee federaalizimiin dhabamtee Amaaranya kutaa tokko hin barannu jeeti marroo dirribaa sigale wanni marroo dinqisiifadhuuf kennaa addunyaan kenniteef PP miti beek waliigaltee san silaa gaafas mallatteessee marroon qaama gurguddaa qaama jajjaba
yoo waan san kennuuf baatan gaafatu qabaa jechuudha. Qaamni sun eenyu? Ameerikaa fa'a, Astiraaliyaa fa'a, Noorweey fa'a. Sigalee biyyoota humna qaban ka gargaarsa Itoophiyaan gargaarsa isaaniitiin jiraattu kanaa jechuudha. Sigalee kanaa jechuudha kan inni gaafate. Dhiirti kanatti gaafii Oromoo fuutee teebilirra geessitee teebilee addunyaa sanirrattuu shirishaaroodhaan faayidaa tiyyaan qabsooyin gaafiin saba kiyyaan deebine. Sigalee wanni gatii itti kafalleef takkan deebine mee maaliin nagalchitan jennaan Ameerikaanoo afaan qabatte. Mootummaan ammoo wanni qabattee dhufte wahumamma sanyii haasa'u kana. Mana barnootaa kan isaan diiganaa ta'u kan nuti diine nuu jaara. Sigalee marroo immoo kondominiyeemii aduun ni kennitiifi Finfinneetti mana bareedaa harkattaa dachii siif kennina maallaqaa siif kennina aangoos bakka feetee siif kennina. Tana qabattee dhuftee jechuun waan amma shanyiin qara'uutan. Shanyiin amma ibsa isaanii sanirraa gurraan dhageenyaan hoggisuu mootummaa dawwale. Shimallis, hallo Shimallis. Yes, eenyu boo? Shanyi, hayi shanyi eessaa dawwalte akkam nagamu. Waan marroo kennitanii marroo hintite san naani kennitu anniin galaa jee. Kootu. Harkateetii kun. Sigale. Hudduma albaatee harkattee godhu. Sigale. Shimallis gartee waan akkasii harkachuun hudduma albaatee harkattee wal fakkii. Sigale. Wayii dhibdi jeetuma ba'a. Sigale. Ittanuu sin barbaachisu waa biroo si guduu gaduma teenyaan kuteelaa sigale. San mogodha. Kootu jee. Waan inni dide san siif kennaa kootu jee. Sigale. Ni kennaniifi hin kennaniifi yeroo deebiitti kennaa jechuudha. Isinis arguuf teessan. Saniifuu marroon san hunda dideeti taa'u jira jechuudha. Taa'u jira jechuudha. Taa'uun qoftiin gayaadhaa miti. Marroofillee dhaamsa tokkoon qaba. Warroottan deeggartoota keetirraa eegalee miseensota keetii mootummaan propagaandaa miidiyaa qabuun faarsee bulaadhaan tiwiitarirraan addunyaa tana hunda gartee baxaabbatee jira jechuudha. Baxaabbatee jira jechuudha propagaandaadhaan. Gamtaa Awurooppaatii, gamtaa Afrikaa hundaa'u viidiyoo waraana isaa gartee waraana sanyii kamaalii mitiiti. Waraana gartee ifii hidhachiisee gaachana sirnaa qotee amma qeellam wallaggaafaa keessa qotee bulaa leenjisuu jiran jansi galee akkatti woboo fakkaatan akkaataa yoo rifeensan qabaanne imaamata akkaataatti hidhattu sigalee kana hunda si leenjisuu jiranii jan propagaandaa kana qabanii teeysa geessan UN geessan kunoo rakkoo furachaa jirra karaa nagayaatiin furachaa jirra yeroo nuu kenna nurraa dhaabbadda gargaarsa faa nuu kenna waan kanaan qubsiif nu jee inni maal godha dirooyiniin bitaa jechuu kan ummata anda'u kan siviilee hangalaafatu dirooyinii san bitaa jechuu sigalee akkana jeeti maqaa gargaarsaatiin fuudheeti maal godha dirooyinii bitaa jechuu inni gabaabtutti so kana hunda gurra ummataa duuchee jira jechuu politikaan kun gurra ummataa duuchee saballee qalbii cabsee nama milkii qabsoo Oromoo tanaafillee poozitiivii qabu hundaa'u xiqqoo if keessa deebisee waan jiruuf awaajii akka irbuu shinnigaasan awaajii bireedduu awaajanii ammaas awaajii jettaniituma ganda keessa yaataniituma qabalee faatumuu miti bakka mul'attu bakka addunyaalleen gartu sigalee bakka addunyaalleen gartu dhooytanii arkisiisuun dirqama keessanii jechuudha. Ana ajajaa keessanii miti. Akkaataa itti politikaan keessan ganaa survive ta'u sigalee waboon lakkiin gallee hagalee wabaadhaa hagalee gantuudhaa jechuu jecha juusan jecha hojii mirkaneessuudhaaf gartee arkisiisuu akka bilziqinnaan sirri laalattu addunyaan gartee dheengadde isin idduu seente sunilleen akka gartu arkuu dandeessutti laaleessuun dirqamaa yoo kun hin taamne immoo wanni deemaa jira hundi sirrii ta'uu ummanni biyyalleen addunyaalleen dhugoonfachuuf ta'isi jechuudha.
akkanumatti ibsa baasuudhaan maarree godhuudhaan kana godhuudhaan miitirkishoo godhuudhaan waan takka wanni isin gana sarvaayiv taatanii jirtu jechuudha. Waraanni jabaan keenya nu duraanuu mootummaa dhabaa jira nuti gallaan nageenyaa bu'aa jee jira jechuudha sanyii. Sana dhoo isaaniin jenne miidiyaa irratti as bahee jee jechuudha. Addunyaan guutuun isin eegaa jirti jechuudha. Dhuguma wanni kun nageenyi gartokkee kun dhiiroo nagaya ni buusa. Dhiiroo maarree ni buusaa jedhanii addunyaan guutuun isin eegaa jirti jechuudha. Saniif